Hah? Meeqa jedhama? Kunima. Kan itti gurgurtu. Maa akkanatti mi'aayee horiin garuu dhugaa firishkaan garuu amma kan hojjetameera jettee? Ashamaa harka funee kabajamtoota daawwattoota keenya hordoftoota amantaa kiristaanaa maraaf baga ayyaana jala bultii qilleetiin isin ga'e jecha kutaa bulchiinsa magaalaa Aqaaqii Qaallittiitti argamne mee Aqaaqii Qaallittiitti loon akkamiin gurgurama? Gabaan ayyaanaa maal fakkaata isa jedhu simbira ga'uudhaaf bakka itti argamnee jirra. Sagantaa keenyatti bana arraatiin immoo kutaa bulchiinsa magaalaa Aqaaqii Qaallittii dhaaba loonitti argamna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Abbaa kana Abet jira. qotiyyoon meeqa? Kuma 85. Eh? 85. 85 maal jechuudha 85 jechuun? Maallaqa kuma 85. Kuma 85. Akkamii keechisaan hin baay'anne? Baal baay'ata. Rifaatiin isaatu kana caala. Inni taanu hoo? Inni isaanuma 85, suni 75, sun lamaan waaqaan isaanii ayinataa tokko. Magaala san wajjin. Namni hin bitaa garuu 85 moo waamicha? Ma 85 jennee 85 tiin gurgurraa. Gaa 85tti waamamee meeqaan gurgurama? Amma bakka 83 sittan gurgura. 83 isa dhuma. Isa dhuma. 85 gurguruudhaaf kanaan dura ammamitti baastee jechuun furushkaan nyaatu waan adda addaa nyaatu qallabni isaanii maali garuu? Amma laala qotiyyoon kuni gara 55 kanaan bitame. Yoo bitamu jechuudha. Yoo bitamu. Baay'ee immoo gaali achitti wannoon isaanii dhadhaamitti ulfaataa waan ta'eef furushkaa amma gara 6 kana nyaata. 6 gara birrii kumaanu. Guyyaadhaan 6 nyaata jechuudha. Waan ji'a 3 dirasii qallabamee jecha. Ji'a 3 keessa. Kuma 6 nyaata. Okay. Ji'a 3 keessatti kuma 6 nyaata. Dadhabni keessa jira, bishaan jira. Waan meeqa waa baay'ee. Waa baay'eetu jira. Namni keessa. Shaaworii gala. Inni qama. Dhalli isaa moo? Yaada. Hin qostu moo? Kanan beektu dura maa qorannoo gooteen dhufne. Ogaa hin beekuun ture akka shaaworii galuu hin beekuun ture garuu dhalli isaa qulqulluudha. Inni qaba. Gabaan isa baranaa moo isa barachaanudha kan xiqqoo kan waddadame jettee yaaddu? Barana. Barana. Guddin barana horii. Horiin waggaa darbee meeqaan gurguramaa ture? Amma kuma 70. Mana darbeen beekuyyuu. Diimtuudha ayyaanni keenya waa gargaaru. Egaa ayyaana gaarii milkaa'aa dadhabni keessan har'a firii argata. Gurguratanii galtu afran isaaniiyyuu shakkina. Baga geessan nama bagattiin siin ga'e jechuu barbaadan. Anillee baga geessan jedha galatooma. Anche sette persone. Anche sette persone. Anche sette persone.
በቃ አንቺ ሳትበሽም አንቺ ሳትበሽም Baga geesse Ameensis baga geessan. akkam fakkaata? Ayyaanni maal fakkaata? Ayyaanni shaggaadha. Baay'ee namatti tola. Hojiidhaan wal qabate. Hojiidhaan wal qabatee amma kun namatti tola. Kunis nutis naggaadheedha. Achi binnee dhufne. Amma kun gabaa Eessaa bittee dhuftee? Amborraayi. Amboorraa bittee? Kifilaa gannoo. Akkami furushkaa wayii nyaachiftee moo akkasumaan bittee? Sirriitti laadhee fi amma fidee bishaan usuuseen amma kun gurguruudhaaf dhaabbachaa jira. Amma fakkeenyaaf meeqa gurgurama kun? 38. 38. Akkami hin baay'anne? Hin baay'anne gaafa bitamee dhufe waan ta'eef. Gaafa bittu meeqaan bittee? 37. 37 bittee. Yeroo ammamii eenyu jettee kunuunsite? Guyyaa adda amma torbee tokko bittee? Gaariidha. Mee ayyaana isa bara kana moo isa barachaanudha kan hojiin xiqqoo ishee kan itti qaqabbanaa'ee jedhamu? Kan qaqabbanaa'ee jiru amma. Amma? Amma. Inni darbee gaarii ture? Shaggaa ture amma gabaanis qasxaasaadha. Amma immoo kun ganama gabaasa eeggachaa jirra. Gabaasa ni eegalle. Amma gabaan duranne amma nagadachuuf dhaabbachaa jirra. Amma ganama waan ta'eef gabaanis hin geenye sa'aatiin isaa waan amma ittiin gurguramu hin barree kanaaf dhaabbachaa jirra. Milkaa'insi jedha. Milkaa'insi shaggaadha amma kun waan gooftaan nu jenne immoo amma kun eeggachaa jirra. Haa ta'u mee dhumarratti namoota baga geessanitti jechuu barbaaddu dhaamsachuu barbaaddu. Uummata Oromoo hunduma isaaniitiin bagattiin isin gahee ayyaana waggaatiin kun nutis nagadannee finnee isin dhaabbannee jirra hundumtuu bitatee itti bohaaruun isin jedha. Ayyee galatoomii kabajame. Eesh nagaatti tola. አንቺ ሳትበሽም አንቺ ሳትበሽም አንቺ ሳትበሽም በቃ አንቺ ሳትበሽም 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 በቃ አንቺ ሳትበሽም አንቺ ሳትበሽም አንቺ ሳትበሽም Baga geesse
baga wajjin nu gahe. Akkam ayyaanni maal fakkaata? Ayyaanni shaggaadha. Gabaa waliin wal qabatee. Uumaan jedhu shaggaadha. Tamasgeen waaqaati. Miti? Mee ayyaana kanaan wal qabatee akkamii re'een hammamitti gurguramaa jira? Gabaasa kana immoo gabaasa kaan irraa adda maaltu godha jettee yaadame? Waluma tokko adda hin jiru hundoom gannaa irratti faasikaa irratti malee gannaa irratti bataam itti qinnaa shagaa. Inumaan hir'isa jechuudha. Afurii jammaree amma 9 ga'utti gurguramaa jira. Afur jechuun? 4,000 fi amma 9 ga'utti 9 ga'utti. Hanga 9,000. Re'een 9,000 gurguramu kana keessa jira jechuudha? Jira. Mee kamiisa kan 9,000 gurgurtu? Mee re'ee tokko baati gurgura. Adeema. Kinu re'ee saffii. Inni guddaa jedhamu meeqaan gurgurama? 9,000 gurgura. 9,000 gurgurama. Sanis fedhi inuu isas. Inuu sibir. Inuu kan. Inuu kana lamaan. 9,000. Kana kinu 9,000. Kun immoo 6. 6 gurgurama jechuudha. Meeqaan bittee meeqaan gurgurta? Moo hin horsiistaa? Lakki nan bitee. Hin bittaa? 8,000 fi 700 bitame. Akkamiin yeroo ammamiif qallabdire? Asumatti gurgurame. Asumatti bittee asumatti gurgurtaa? Filaagariidhaaf inni asitti gurgurame. Ayi gaariidha. Malee tamasgeen shaggaadha bara. Shaggaadhamti bara. Deemaa jira. Uumaan jedhee filaagariitti xiqqoo nu harka wadde. Achi gabaanni achi finni filaagarii mee adda addummaan isaa maali? Achi geessu wayyandoo. Achi geessu wayya. Achi numaa hin dabale jechuudha? Achitti dabale. Haa ta'u galatoomii mee dhumarratti nama bagan geessan jechuu barbaaddu yookiin dhaamsachuu barbaaddu yoo qabaatte? Yaa Itoophiyaa hundaadhaafuu baga waliin nu gahe mulluma keenya kanaaf kana jechuun barbaadu. Anutis baga geessee milkaa'ii gabaa gaarii siif haa ta'u jenna. Galatoom. Hayyee. አንቺ ሳትበሽም አንቺ ሳትበሽም አንቺ ሳትበሽም Baga geessan. Akkami ayyaanni maal fakkaata? Shaggaadha. Akkami hojiidhaan wal qabatee? Gabaan akkami? Bareeda. Deemaa jira. Mee hoolaan meeqa galee? Amma inni 95. 95. Akkam 95 jechuun? 95 jechuun 9,000 dhibba 5 jechuudha. Inni kun isa guddaa jedhamudha? Makaakkalaኛadha. Inni guddaan meeqa? Inni guddaan amma 12. 12. Amma 10 jira. Isheen xinnoo jedhamtoo hin gidduu galeessa jechuudha. Gidduu galeessa akkanaa kana gidduu kun. Akkanaa kun. Ishee kana meeqa jedhamti isheen? 5,000. Ayi gaariidha. Meeqaan bittanii moo hin bittan immoo gurgurtanii horsiistaniiti? Hin bittu. Asii bittu moo baadiyyaarraa bittu? Baadiyyaarraa. Gabaan asii fi inni baadiyyaa akkami? Baadiyyaa wayya. Baadiyyaa wayya? Eessaa fiddu amma hoolaa kana? Karaa godinoo. Godinoo? Gaariidha. Mee ayyaanaan wal qabatee dhaamsachuu barbaaddan nama baga geessan jechuu yoo barbaaddan? Ini dhaamsachuu kiyya biyya Itoophiyaa hundaa nagaa godhu fayyaan waa godhu bira nu haa jiraachisu immoo akkanumatti jiraannee wajjaalannee wajjin bakka tokkotti jiraannu haa godhu biyya teenya nagaa nu haa godhu. Ameen haa godhu. Nama Itoophiyaa hundaa fayyaa nagaa haa kennu. Galatoomaa isinis wajjiniin turtii taasisuu keessaniif milkaa'an jedhaanis. Guyyaa gaarii hojii gaarii isiniif haa ta'u. Galatoomaa ayyaana gaarii.
Isa guddaa san jedhamudha 25 kan jettan. Guddaan tapha jechuudha akka digdamaatti. 20 jechuun isa kana jechuudha. Guddaan agarsiisu. Inni guddaan kan Inni du'a luka kala bro. aduun baay'ee na dadhabsee jira. Mee amma immoo xiqqoo na fura fudhadha. Nooliin kotta. Noora akkam jirtu baga geessan. Mee farsoo tokko naa kennime. Kubbaayyaadhaan moo taasadha? Xaasaa wayyaa lakki. Xaasaa wayyu. Hin dandeenye. Mee ayyaanni akkami? Ayyaana bira gahaa jirra. Bira itti deemaa jira. Hin beektuu sini? Akkami gabaan? Gabaa shaggaadha akka yaamii isaaniitti. Gaarii waamu? Yaamii karaa 60 yaama 60 50 akka horii gurgurtaa. Akkuma humna keenyatti hin arganna. 40 35 25 hin argaman bitaa jirra. Laalaa jirra. Gaariidha. Mee nama baga geessan jechuu qabdan yoo jiraate? Akkam jechuun? Baga geessan nama jechuu qabdan yoo jiraate ayyaanan dhaamsadha. Waaqan nuun ga'e ayyaana kan salaamaa dhaamsa ayyaanni keenyan gabaa dhumne gabaa laallaa. Waaqni nuun ga'e gabaa laalaa jirra jechuudha. Isa dhufutti immoo rabbi nu haa ga'u. Nan dhufu dinqata laalaa jirra. Waluma faana ayyaanni wal faana takataatalaa jira. Idimee nu haa kennu ijoolleen biyya keenya nagaa godhu bitachaa jirra jechuudha. Meegaa. Bayyanachuuf akkana gorreema. Sirriidha. Gabaa keechaa jechuudha. Bayyanachuun gaariidha. Anillee dadhabeen asitti gore. Dhugaadha miidhaga. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya har'aa kana fakkaata ture. Nooliin dhugaa. Ayyaanni keessan ayyaana gaarii akka isiniif ta'u nan hawwa. Nagaan ta'a.